Sudan tifozoon ana gaafan achi deemu minaamin xibbaqaa achitti naaf haaramadu nama qabatana. Kunoo asii simannaa siif godha naan jechaa jiru. Oromoon baay'ee biyya Faransaay irraa naa bilbile. Baay'ee kan si dhibu asli. Akka uummata Oromoo ani uummata garraamii addunyaa kanarra yoo waan jiru natti hin fakkaatu. Dhugaa rabbi. Edda gaafa interview sanarra namnumti naaf hin bilbiliin hin jiru. Otoon siin jedhee namantaa. Bakka bilbilli guyyuma guyyaan bilbilama bakka. Raachuu koo nuti maatii keeti. Raachuu koo nuti si wajjin jirra. Raachuu koo kunis bilbilee waan maal siif godhu naan jedhu. Dhugaa rabbiin siin jedha. Kunis bilbilee maal siif goonu minaamin naan jedhu. Akkamitti bakka akkan like waan hundumaan irraan fadhe like. Dhugaa laphee koorraan gammade. Like I have bakka ani. Bichaa baay'ee nama gammachiisa dhugaa rabbi wanti jiru. Oromoo hundas diigammade. By the way, dhugaa rabbi. Ani amanuu ani hin amanne bara. Ani kunoo erga duraan yuutuubii illee baay'ee ilaalaa yeroo wayii gidee girrigirrii sanatti fakkaata. Fuulli kiyya adabame beektaa. Achiin waggaa sadiif na adabanii jibbe yeroo hedduu gaafa yeroo tokko doolaara 6,000 wajjin na jala gubate beektaa. Achumaan itti deebi'ee saayidama argatatti subscribe kuma 30 moo akkas naa godhee gubate. Hindis. Gizee poostii kee argu naaf yaa jalatti arge beektaa. Keellee argee irra kaayan gizeeti ingilizanyaa manaamni kara poostii goote soddaan xibaaraamin tunas tiktook irratti malee kara feesbuukii kanaan fooloon deebistu manaamin jedheetuma bira kare laayikii matu qabeeta. Jasti omqoo sama akkanaatti akkuma hiriyyummaatti akkuma nama feematii tokko intarvii godhanii laale. Hiriyyaadha waan ta'eef haappiin taane homaa waanuma asirratti waliin haasofnu haafayaalee addis nagar mini yaamaxaal. Garmaa mutola sambusa boole bazzi wata bazzi gabba jere intini gone ka gamme jelatti ne wata kun gone amma gine ka doktor Nafia dubbisu commenti barreessu harke kala date sargi wayitu ture wallahi galetini sargi dake youtube sarchi gore gamme jaatene wanti guyyaa barreeffamu argi dhugaadha moosuma haga dhumaata ida gemme are yelela raachino kuni nase wanti giraachuu ati ichirratti beeytu kabira hiriyaa kee ka telegiraam beeytu kabira ka silkii daareektii beeytu kabira ejjigaa kabira nasi maal gurbaan gaararaan kun jedhe irra deebi'ee kana haaraatti dhageeffadhee ammallee dadhabbii hooma gochuu hin dandeenye baguma rabbi gammachiise jedheetuma dhiise si dawwalu lebsuudhaa bolooftaanuu si erga maal godheetuma garuu intervicha ati kamummurame sani isa tiktaaki keetin argite akka ati gadhiifte just online irra jira argi. Homaa wanni dhageenne beektaa firee keessa jiru waan achirraa ta'u suni isuma achi barabbaraa turte manaamini kana jira. Isuma uftuu manaamini kana jira achirraas. Homaa dhugaa nama ajaa'iba. Yoo namni kanuma rakkoo ofii dhoolfatee jabaatee rakkoo keessaa ba'ee gaafa argatee saba ofiitiin gaatetuyyuu bareeda. Maaliif amma osoo fakkeenyaaf gaafa rakkoo kee kana himte miidiyaa kanarraa maal jira beektaa? Uummanni kun gaariidha beektaa. Uummatichi gaariidha akkaataa isaan itti badaattu jira siigalee. Inaani hin beeka uummata keenya kana. Jasti akka keetirrizantii miti yeroo tokko akka abbaa fi akka ilmootti waltumaa oola waan ta'eef maaltu jira beektaa? Oromoon rakkoo kee hin danda'u baay'ee gaariidha. Garuu amma osoo gaafa dura dhutu san nama waan akkana ta'u himtee har'a yoo xiqqoo wayii si komatanii sirraa dhaban waan gaafa duratti dhumtuu saniif si tuqan si gale. Amala akkasii hundaa mika. Warra gaafa rakkoo keessatti bira dhaabannetu akkasuma. For example amma namoota tokko gidee dhukkubsatee fayyee deebi'ee Oromoo osoo waa hojjetu suma waa godhu waa dogoggore laale. Waan saniin si arabsan even nama dhukkubsatee gargaarame laale. Sigalee amma kijiba dhiiti jetta muraad. Deengadda reedii maal gootan suuraa bareedni dhukkuba ol fidaan turre maal kijiba dhugaadha. Sigalee even anamma osoo na dhukkubee maallaqa waliin naa guuranii yaalame
بروتالا فكنا سماي ريا كنا ولول وجولن كل ريا دا وابا وجدا برتنجان غافا ندكو وقت راجو سغلازي تاي سي غافا چاتوري مارزي غاغري سورا في قبري دي بسام فدن يچو سيغال وانا كثير ليتو جرا كنت تعالى توقف بغير بسم الكيس لما فبغي تشتي كبد سيغال إذا أني كنت تعالى كان يسولي كان سيغال قوات أزغو كيكنا وني كون جنن يكر فتركو أبيبتي أنا ما والله هرمي أتي جزء ويتو نتك كتون دو مجرى سيارو غربي كمريان أني كو هرمي كي يوم كان هاكو وجين جيمي تبانو سموني جيمي جتامرودن ما أنا يالا تران تقول أكيد غافة سينجن نافيا دين غافة ديسه كوما دين بس هذه باسي أصير كولفا غيتو كبروفايلين غوراشينا هرمي كي يتي دولار كوما دين ما بري توبيا كوما دين بس هذه باسي غيتو كبرو غادين بيكو منامني يرين بيكو جزء توكتو كون عارساني جزء إنسان تسأنا شيكو تفاتي مدعو سنو دعاء أقولني مالك أنا غرغرة متى نام شيكا كنا كده يدفع أرضي ركوا مار باربر دعاء نقول ينو يسير رب سراج جل هاجر بركة وائرام بربان كاكومتا ده تاتي إللي كنا سولت تاغور تو دارا سادي بتو وان برالله قوتا هم دو في غرغرة تقول جستي أنا وانا شيكا مريم نشارا مالي بعد تيجي كأفتة هذا جد إرّان ركون إرّان أنا نجيرو سيكالي baruumsa baay'ee sirraa argatu obboleewwan kee warri si hordofan anuyyuu just iccitii qaba turetti anama fakkeenya namni dhugaadha yeroo tokko tokko aarii keessa gizeen arraabsan waa jedha malee osoo asiin naqalanii anamma gizee mallaqa keessaa hin qabne yeroo beela'e jaartiin tiyyan beektu ufin haati seenaan beektu garuu gizee asirra na'aasan waan namni jedhu kana maaliif akkanatti yaaddan bammiloon aarirraa ittiin asii galeen isayyuu waa barbaachuu manaamanii kana miti beektu namni sobee gizee kolfuu gizee maal jedhu hundi isaa namuma jireenya gaarii jiraatu fakkaata hunduma isaatu madaan isaa madaa qaba namni hunduu sii galee so baga rabbi si milkeesse ammallee darbii jiraadhu rabbi kana caalaa si milkeessu raachi dhugaa rabbi baay'ee sii gammadeera. Garmaamu foonaadha. Maabonimmoo taarikii hojjenna. Waaqayyoo nu guddise, waaqayyoo nama nu godhee, waaqayyoo nama fuulduratti dhaabbachuu danda'u nu godhee, waaqayyoo namni nama jaallatu nu godhee. Ani nama akkas ta'u. Ani baay'ee waan baay'ee moo bari interview irratti hin dubbanne barane. Interview irratti ani bar waan gaarii hin dubbanne. Waan gaarii qofa hin dubbadhe ani. Ani kaayyoon koos nama boossisuu hin turre. Kaayyoon dargaggoota akka waarraa baratan. Maqaan si dhibuun naan sansiisa waan tokko nan argama. Dargaggoota dhufaa jeessan fa'aa. Dargaggoota lubbuu isaanii balleessan. Naamin Facebook irratti dubbatanii warra of ajjeesan jiru namoota baay'ee na gaafan isaan argus like interview kan akkan godhe keessaa tokko san like namni abdii kutachuu waan akkasii keessa galuu hin qabu jedhee waan namni interview sana irratti nan dubbadhe kan na agarsiisu barbaadde like hope akka abdiin jiru akka waaqayyoollee jiru isaratan focus godhenna waan baay'ee dubbatu asli amma sini yusi boosisuu hin danda'a waan hin ta'e otoo sitti hime dhugaa rabbisi jedha asitti boossa waan akka isa dabbe na wanti amma booda jiru salphaadha isa baay'ee ulfaataa ta'e isa baay'ee dhugaa rabbi dadhabsiisa. Ama waa'ee fuudhaa kanaa yaadaan jirtanii fuulduratti pirezidantii keenya. Tidaarii? Min amma dagguun kufuun በቃ አይታችኋል እኮ ካሁን በኋላ ትዳር ነው። ትዳር ነው akkasii jedhu galatoo bishi akkuma isin jedhu yaa'anii Oromiyaa ganda hunda keessaa tokko hin jenne Harargeerraa mal galmuuftaniittu galmaa Harargeerraa kan keessan qabameera. Qabameera. Arsirraa amma lamadha ijoolleen ingidi lamadha kirkirrirra jiru lamaan isaanii
isheen tokko suura kaatee naa ergite akka maratuuf, isheen tokko immoo gaafa taznaannaatu faana ergite, isheen tokko zannaxee naa ergite, isheen tokko akkas taatee naa ergite. Macaafa irratti amma bakka abbaa ittiin jedhee bichakkire maratu rakkadhe isaan arsii. Isaan baabdi jennaan isheen tokko Ameerikaa jirti. Isheen tokko immoo Kaanaadaa jirti. Arsii irraa sama fukukkurii irra jiru bakka lamaan isaanii kana karanii hojjechaa jiru. Amma yeroon ga'u. Ameerikaa fi Kaanaadaa. Hafti dhana Jimma irraa Jimma. Jimmarraa firiidha. ማመልከቻ ማስገባት ይቻላል። የስራ ልምድ ግን ይፈልጋል። የስራ ልምድ ሸወራው ሮዚኮ በቀዶ ብራራ ሁንዱም ቱፊሪ አጋማ ሀረርጌ ቆፈ ገልማዬ ሀረርጌ ገልማየራ ሀረርጌ ገሩ አማ ሀረርጌ ዋንቲ ባየ ማኪኒስ ነመጋሪ ዋንታቴፍ ሀረርጌን ልዩ ጥቅሚ ቀባ ጀዴና መነኒ ሶ ሀረርጌ ልዩ ጥቅሚ ዋን ቀቡ ሀረርጌራ ለማያደ ለአውሪንጎ ይገላስ ለማለማ akkuma Oromiyaan Finfinneerraa liyyuu xiqimii qabu akkasuma Harargeen Raachurraa liyyuu xiqimii qabu. Xiqimii argatu qaba. Ammallee darzanallee guutuuf bareeda. 12 haa taani. Darza 12 oduufuun tola. Oduuf namatti muufuu himachaa. ለምሳሌ 12 ሚስት አለኝ ከማለት አንድ ደረዘን ሚስት አለኝ ጀቹ ወይ አልከቦይ ኦዱ ፉንቶላ እንታው ባይ ለዋታ ያ ከሲቲ የሚጀሲኔ ራስ ቆይ እንትኒን ከሰን ማልታ ያኒ ሳስኪ ደግሞ ማን ማላንጀት እንገደ ማይ ኢሬቻ ፉንቲ ስፖንሰር ጎኒ ዋንዱ ማሚ ሚጀሲኒ ካይሮቲ ሲያፈራን ዱፍተም ናምናን ጀቻን ቱረ አቲ ሆቴላን ብሎ ማኪብራ ማለንጀነ አቲ ሆቴላን ብሎ ማኪብራ ማለንጀነ አኒሞ Safuun cabsiin halte. Ani akkas hin jedhu. Ani kophaa rafuun sodaadhaan sin jedhu. Maal jechuudha reessa horkoon isaa? Kophaa rafuun sodaadha jechuun indee kophaa rafuun jaalladhu nan sodaadhaadha ka. Indee kan. Kattusi rabbii jira beeloftuu sobsii ta'i. Ani mucaan kee nagaadha.